Hi everyone, yoo akkam jirtu qaqqaalii maatii jiruuf YouTube chaanaalii har'a deebi'ee dhufeetan hin jira. Emerging Technology chapter 1 irraa eegaluudhaaf dhufeetan hin jira. Yeroo darbee koorsa outlaayinii Emerging Technology isiniif hojjedhee gadhiiseetan hin jira. Amma chapter 1 irraa jalqabee koorsii kana kontiineesii qormaatawwan adda addaa illee gaaffii murteessoo ta'an isiniif hojjechaa. Barattoota keenya Emerging Technology fudhatan mamii tokko malee qabxii charge akka isaan fidaniif viidiyoo babbareedaa animeeshiniidhaan deeggaree akka salphaatti Emerging Technology hubachuu dandeessaniif isiniif dhufeetan jira. Isinirraa kan eegamu maatii chaanaalii kanaa kan hin taane subscribe gootanii notification bell illee banattanii viidiyoon yeroo yeroodhaan gadhiisu isin bira akka gahu gochuu fi maatii chaanaalii kanaa kan taatan immoo share, laayikii fi koomentii gootanii wal jajjabeessuu akka qabnuun isiniin jedha. Kallattiidhumaanii gara barnootichaatti haa deemnu na waliin tura. Chapter 1 in Emerging Technology, Introduction to Emerging Technology jedha. Qabiyyeen chapterii kana tokko evolution of technology in ilaalla. Evolutionii technology tirannaa akkamii keessa akka inni darbe. Lamaffaarratti role of data in emerging technology in ilaalla. Inni biraanii programmable device muraasa fudhannee maalummaa programmable device fi fakkeenyota isaanii in ilaalla. Inni biraan qabiyyeen chapterii kana human to machine interactionidha. Akkamitti namni maashina wajjiniin interact godhee goolii barbaade tokko dhimma barbaade tokko itti ba'ata kan jedhu in ilaalla. Xumura irratti future trends on emerging technology gara fuulduraatti emerging technology akkamitu jira, technologyin gara fuulduraa emerge ta'aa jiranii maal faayidaa isaan kana trendii isaanii gara fuulduraa warra dhufuu malanii in ilaalla. Kallattiidhumaan tokko tokkoon qabiyyeewwan kana hunda isaanii haa ilaallu. Jalqabatti emerging technology jecha isaa kana hubachuu qabna. Kaayyoo yookiis immoo galma jecha tokko hubachuun dhimma baay'ee murteessaadha. Kanaaf emerging technology taayitiliin jedhu kun maalidha? Emerging technology is a term generally used to describe a new technology. Teknooloojii haaraa ta'e tokko describe gochuudhaan kan nu tajaajiludha. Kan itti fayyadamnudha. Emerging technology walumaa gala akka waliigalaatti as a whole emerging technology describes a new technology describe ittiin gochuuf ibsa kana fayyada. Garuu also it is refers to in specific kun generally yoo ta'e it also refers to continuing development of existing technology. Teknooloojiin jiru tokko continuingly yookiis immoo walitti fufiinsaanii guddachaa kan jiru tokkos illee ibsuudhaaf nu tajaajila. Kanaatiif the term is commonly refers to waliigalatti yookiis immoo specific isaa ta'u generally commonly refers to technologies that are currently developing or that are expected to be available within next 5 to 10 years. Jechi kun waliigalatti yookiis commonly teknooloojii amma guddachaa jiru yookiin teknooloojii gara fuulduraatti argamuudhaaf yookiis available ta'uudhaaf waggoota 5-10 keessatti yeroo ammaa kana walumaa gala research jala kan jiru jechuudha. Kanaaf the term is usually reserved for technologies that are creating or are expected to create significant social and economic effects. So, walumaa galatti emerging technology ni teknooloojiiwwan yookiis immoo teknooloojiiwwan amma guddachaa jiran, kan amma jiran guddachaa kan jiran akkasumas gara fuulduraatti waggoota 5 hanga 10 gidduutti 5 ta'uu danda'a. Kana keessatti available ta'uudhaaf yookiis immoo argamuudhaaf kan research irra yookiis immoo development isaarra jiran ta'anii significant effect yookiis immoo dhiibbaa gaarii tokko social and economic effectiidhaaf significant role kan qabanidha jechuudha.
Isaan kanaan emerging technology jennaan. Emerging technology hiikoosaa akka kana yoo qabanne what is the root word of technology and evolution? Evolution of technology content jedhu jalatti ilaalaa jirra. Root word yookiis immoo hiikoon hundee isaarraati technology fi evolutioniin qaban maalidha kan jedhu beekuun nurra jiraata. Tokko isaatiin jechoota meaningii isaanii beekuun baay'ee murteessaadha. Jechoota keessumaa emerging technologies haa ta'u barnoota kam keessattiyyuu meaningii jechoota sirriitti termii isaanii etymology iddoo adda addaatiin irraa dhufan irraa kaanee beekuun baay'ee murteessaadha. Asumarraanii wanti xiqqoo recommendation godhu dictionaryota adda addaa hedduutu jira yeroo ammaa kana. Isaan keessaa an ofii qof kan fayyadamuu fi barnoota freshman courseetiif baay'ee isin tajaajila jedhee kan recommendation godhu bilbila kan fayyadamtan Maariyaam Webisteriin fakkeenya hedduudha waan keessuuf ishee akka fayyadamtan isin jedha. Gabaaboo kallattiinumaanii tekinooloojiin hiikoo kamii root word hundeen jechoo kaasaatii irraa kaasnee ilaalle in 16 tense the definition says that discourse or treatise on an art or the artist from the Greek technologian systematic treatment of an art, craft or technique. Kana jechuun bara 16 kurnoota keessa discourse or treatise on art or artist. Art irratti yookiis immoo artiiwwan irratti treatise yookiis immoo ilaalcha fuulleffate tokko irratti qabaachuu yookiis immoo xiyyeeffannoo discourse wayii qabaachuu jechuudhaan hiikamaa ture jecha Greek word technologia jedhurraati dhufee jechuudha. Kanaaf immoo systematic treatment of art. Art gaafa fayyadamnu warri Greek art fayyadamuudhaan baay'ee beekamoo akka isaan ta'anii sistema sana artiiwwan boca isaa ta'uu maan barbaade irratti industirii keessattis gara guddachaa deemu. Karaa systematic ta'e tokkoon gaafa aartii kana treat goonu technology jennaan jechuudha. Originally refers to referring to grammar from techno or si techno and logi techno and logi sagan jedhurraati kan dhufedha. The meaning is science of mechanical and industrial arts. Is the first recorded in 1859. Kun gara industrial revolution itti dhufeeti dhimma makaanikaalii yookiis immoo qaama sosocho'uu adda addaa fi indastiriitti fidanii aartii kana saayinsii makaanikaalii fi indastiriyaal aartii jedhanii hiikoo bara 1859 keessa rekoordi ta'edha jechuudha. Kanaaf gabaabaadhumatti teknooloojii jechuun teknoo fi loojii yookiis aartiiwwan aartii yookiis immoo kiraaftii tokko karaa sistematik ta'e tokkoon treat gochuudha. Kun bara industrial revolutioniitiin fuulduraadha. Gara industrial revolutioniitti achas dhufee immoo saayinsii kan makaanikaalii fi industrial aartii ta'e tokko hiikamaa jechuudha. Kanaaf teknooloojii akka kanatti qabattu. Teknooloojii adda jenneeti evolutionii no maal? What is evolution? Evolution means process of developing by gradual changes. Piroosesii guddinaa kan tirannaa jijjiiramaa keessa argamu jechuudha. This noun is from Latin evolutio. Evolutio kan jedhudha. That is an unrolling or opening, which means combined from the prefix e jecha ishii evolutio jettu irraati. In kuni akka prefix itti oolinu volio ishii jettuun immoo volviri gara jecha kana laatinii kanarraati. Kana jechuun ishiin jettu kun out and to roll. Kana jechuun wanta tasa ta'e tokko otoo hin ta'in kan gradually sequentially wanta ta'aa deemu tokkodha jechuudha. Akkuma carraa bum jedhee immoo tokko kan ta'u otoo hin ta'in maalidha? Gradually develop ta'aa kan deemu tokko changein akkasii agarsiifamu tanaan evolution jennaa jechuudha. Wanta instantly ta'e tokko otoo hin ta'in. Kanaaf teknooloojiin amma ilaallu kun sadarkaa guddaa irra ga'e wanta baay'ee nama dinqisiifachiisu kun eessaa jalqabe akkamittiin dhufe jennee beekuun teknooloojii ammaa kana
perspektiivii gaarii akka qabaannuuf waan nu tajaajiluu fi jechoota kana sirriitti beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf itti fufnee kan ilaallu lists of some currently available emerging technology. Teknooloojii yeroo ammaa kana available yookiis hojii emerge ta'anii jiran muraasa isaanii ilaalla. Innis tokko artificial intelligence, blockchain, augmented reality and virtual reality, cloud computing, Angular and React, DevOps, Internet of Things or IoT, intelligent app or apps, big data, robotic processor, automation. Isaan kun fakkeenyota muraasa teknooloojii yeroo ammaa kana emerge ta'anii jiranidha jechuudha. Konseptii guddaan qabiyyee yookiis kontentii chaapterii kanaa kan ta'e wanti baay'ee murteessaa ta'e tokko introduction to industrial revolution. Xiyyeeffannoo guddaadhaan waan kana yoo ilaaltan teknooloojii ammaa kanaaf hiikoo guddaa fi hubannoo gaarii qabaachuu akka dandeessan abdii guutuun qaba. Industrial revolution tarii kutaawwan gara high school irratti akkuma introduction itti barateetu ta'a. Asittis isuma sanadha kaasa. Waan kamiifuu maalidha industrial revolution jennee haa ilaallu. A period of major industrialization and innovation that take place during the late 70s and early 80s. Kana jechuun major industrialization yookiis immoo industrialization fi kalaqni adda addaa kan inni bakka fudhate baroota xumura jaarraa 18ffaa yookiis 1700 fi jalqaba 1800 baroota kana keessa industrial revolutioniin kan iddoo guddaa qabaatee fi warraaqsa guddaa argisiisaa turedha. Wanti nuti baachuu dandeenyu. Industrial revolution occurs when societies shift from using tools to make product to use a new source of energy. Use new source of energy such as coal to what? Power a machine in factories. Warshaawwan adda addaa keessatti uummanni yookiis namoonni harka fayyadamanii meeshaawwan adda addaa kalaquu irraa gara maddoota enerjii yookiis immoo maddoota anniisaa kan akka cileefaa fayyadamanii meeshaalee kalaquu maashinoota irraa keessatti fayyadamanii meeshaalee adda addaa kalaquutti kan fayyadamuu jalqabanii yeroo kanadha industrial revolutioniin uumamuu jalqabe yookiis immoo occur ta'e jechuudha. As you know, the industrial revolution started in England or UK with a series of innovation to make labor more efficient and productive. Hojjettoonni irra caalmaatti efficiency kalaqama productive ta'e tokko oomishuudhaaf yeroo isaan innovationii kalaqoota adda addaatti xiyyeeffachaa turan bara sana keessa industrial revolutioniin kun England keessatti eegale jechuudha. Industrial revolution was a time when manufacturing of goods moved from small shop and home to large factories. Kan biraanii wanti hubachuu qabnu industrial revolutioniin yeroo akkamittidha? Yeroo manufacturing yookiis immoo warshaaleen oomishtoonni adda addaa gara namoota dhuunfaarraa dhuunfaadhaan oomishuu yookiis immoo suuqiiwwan xixiqqoo keessatti yookiis mana keessatti oomishuurraa kophaa oomishuurraa gara warshaawwan gurguddaa manufacturing industirii gurguddaatti kan ce'aa deemedha jechuudha. This shift brought about changing culture as people moved from rural area to big cities in order to work. Akkuma amma urbanization yookiis immoo magaalummaan babal'achaa deemuusaa shiftiin kun yookiis immoo namoonni dhuunfaadhaan kalaquurraa suuqiiwwan xixiqqoo keessatti waa kalaquurraa gara industirii gurguddaa yookiis immoo manufacturingii gurguddaatti gaafa guddachaa adeemu aadaa akkamii jijjiire kaalcherii namoonni baadiyyaarraa gara magaalaatti akkuma yeroo ammaa kanallee mul'achaa jiru muuvimentiin kuni kana maaltu fide jechuudha. Namoonni baadiyyaarraa gadhiisanii gara magaalaatti deemanii warshaawwan adda addaa hojjetanii manufacturing industirii adda addaa keessa galanii jireenya isaanii jijjiiruu fi dhuunfaadhaan mana ta'anii oomishuudhaa fi oomishni achi oomishamu sun gara sanatti shift ta'ee waan jiruuf jechuudha. Kanaaf industrial revolutioniin
amala namootaa yookiis immoo aadaa namootaa jijjiireera jechuudha. Wanti biraan konseptiin hubachuu qabnu the American Industrial Revolution commonly refers to as the Second Industrial Revolution started somewhere between 1820 and 1870. Industrial Revolution waliigalatti England keessatti akka inni eegale ardii Awurooppaa UK yookiis United Kingdom keessatti akka inni jalqabe kaanirra. Ameerikaatti immoo Industrial Revolutioniin edda babal'achuu jalqabe akka haaraatti bifa haaraadhaan gara teekinooloojii haaraa sadwaa haara fooyyeffamee fi moor ta'een akka Second Industrial Revolutionitti kan ilaalamu baroota 1820 fi hanga 1870tti wanta qabiyyee jalqabamedha jechuudha. Kunillee konseptii qabachuu nurra jiraatudha. So, industries such as textile manufacturing, mining, glass making, and agriculture all had undergone changes. Industiriiwwan warra akka uffatawwan adda addaa yookiis immoo tekstaalii warra ta'anii wantoota uffataman, mining yookiis immoo albuudawwan adda addaa baasu, glass making fuulleewwan fa'aa kalaquun fi qonni warra guutummaan guutuutti yookiis haa ta'uuti jijjiirama guddaa argamsiisanidha jechuudha. Kan dura jiran sanarraa indastiriin achi keessatti makaanikaaleen adda addaa xiyyeeffannoon industrial revolutionii kanii UK keessaa wanta makaanikaalee caalmaatti bu'uura haa kaayyuu malee jijjiirama guddaa waan agarsiisee fi jijjiirama agarsiise sanarraa can be regarded as the second industrial revolution. For example, prior to industrial revolution, textile were primarily made of wool were handspans. Generally, the following industrial revolution fundamentally changed and transferred the world around us into the modern society. Addunyaa ammayyaa ammaa kanatti jijjiiruudhaaf wantoota murteessoo ta'an afaan tokko akka bu'uuraatti addunyaa ammaa kana hunda irraa kan jijjiiranii inni jalqabaa steam engineedha. Steam engineer jechuun hurka fayyadamanii injiinii hojjechiisuudha. Baaburoonni gara jalqabaa konkolaattonni yeroo jalqabaatiif bifa adda garaatiin injiinii fayyadamaa turanii akka ammaa kana injiiniin gaasiidhaan kan socho'an ture. Bishaan hurkisiisanii hurkisuun humnatti jijjiirame isa kana saayinsii isaa gara fiiziksiitti yoo dhaqxan gadi fageenyaan beekuu dandeessu. Kanaaf steam injiiniin kun bu'uura harka fayyadamanii oomisha oomishuurraa gara maashina fayyadamuutti. Maashinni sun immoo soorsii enerjii inni irraa fudhatu keessaa steam injiiniin wanna tokkodha jechuudha. The age of science and mass production. Yerootti inni sun gara saayinsiitti injiiniidhaan fayyadamuu saayinsiiwwan adda garaa sun isaan sana fayyadamuun saayinsii fayyadamne akkasuma immoo caalmaatti piroodakshinii bal'aa ta'e tokko balki piroodakshinii maas piroodakshinii oomishuutti yeroon itti dhufne inni biraan kun wanta fandamentaalii yookiis beezii irraati addunyaa kana mooderni godhedha jechuudha. Inni biraan sadaffaa fi wanti baay'ee hawwataa ta'e the rise of digital technology. Digital technology ka'uun isaa addunyaa kana guutummaatti gara mooderniitti jijjiiruu danda'eera jechuudha. Inni amma kana immoo caalmaatti digital technology irraa gara smart ta'etti of adeemu the smart and autonomous system fueled by data and machine learning or artificial intelligence jechuudha. Machine learning kan maashinni baratee intelligent ta'e smart ta'anii wantoonni wal qabatanii autonomous ofii isaaniitti kan of danda'anii maashinoonni sadarkaa socho'uu irra ga'an kun isaan kun addunyaa kana completely society modern ta'e kalaquu danda'aniiru jechuudha. Kanaaf yaadatti kan qabattan qormaata irratti illee isaan kana barreessaa isiniin jechuu danda'a. Fi akka filannoo adda garaatti illee baay'ee dhufuu danda'u konseptii murteessaadha jechuudha. Industrial revolutioniin cuufaan isaa wantoota kana amma har'aatti addunyaa keenya isteeppii kun hanga har'aa kanatti deemaa jechuudha. Jalqaba industrial revolution irraa jalqabee jechuudha. So the most important invention of industrial revolution. Invention yookiis kalaqoota industrial revolutioniin kalaqe most important wanna sadii kaataagoriitti qo'ee kana jechuun akka kaataagoriitti achi jala wantoota adda addaa jira. Inni jalqaba transportationiidha. Akkuma isiniin jedhee baabura konkolaataawwan adda addaa steamiidhaan fayyadamanii jijjiiruun suni warra akka steam engineii, railroad, the diesel engineii, the airplane isaan kun
tiraanspoorteeshinii keessatti warra dhiibbaa guddaa uuman jechuudha. Inventionii tiraanspoorteeshinii. Inni lammaffaanii koominikeeshinii warra akka teelegiraafii, tiraансatlaantik keebilii, fonoogiraafii, telefoonii, bilbilli isaan kun inventionii koominikeeshinii keessatti bu'aa guddaa qabaatanidha jechuudha. Inni sadaffaanii indastiriidha. Indastirii yeroo jennu koton ginii kana jechuun oomisha jirbii kan uffatoota adda addaa hojjechuudhaaf nu tajaajilanii siwingi maashinii maashinoota hodhaadhaaf adda addaatiif tajaajilanii elektrik laayitii humna ibsaa illee isaan kun indastirii keessatti warra murteessoodha jechuudha. Kanaaf wantooti murteessaan tokko tiraanspoorteeshin, lama communication, sadi industry. So attention. The most important of industrial revolution. So the next we will see historical background of industrial revolution. Industrial revolution 1, industrial revolution 2, industrial revolution 3, and until industrial revolution 4 we will see the industrial revolution has begun Great Britain or UK at the late 1770. Before spreading to Europe, the first European country to be industrialized after England are Belgium, France, German states. Kana gara fuulduraatti ilaalee industrial revolution UK keessatti yookiis immoo England keessatti jalqabuusa baroota 17 keessa akkuma kana jalqaba industrialize taate UK taante Belgium, France fi German walitti qabachuu qabdanidha. Final cause yookiis immoo dhiibbaan jalqabaa gara industrial revolution itti dhufe agricultural revolution. Attention, agricultural revolution is the cause of industrial revolution. Why? The people is attention to produce more products and in the industrial revolution to maximize their products from hand to mouth to the most very mass production. So the cause of industrial revolution which we accept is agricultural revolution. So we will see one by one each is industrial revolution 1, industrial revolution 2, and the industrial revolution 3. Also we will add the industrial revolution 4. Before that we should know the industry types. Industry type kana jechuun industry jechuun oomishadha yookiis immoo akkaataa itti oomisha fayyadamaa deemnudha yookiis immoo akkaataa itti fayyadama industry tokkooti. Industry'n before industrial revolution industries have 4 types depending on the source. The first is primary industry. Primary industry is involve getting raw material. Primary industry kan jennu wanna ittiin jalqaba natural waan ta'e tokko yookiis immoo wanta raw material otoo kan namni kalaqe tokko yookiis immoo artificial waan ta'e tokko yoo ta'e raw yookiis wanta hundee ta'e tokko argachuudha. Kan akka fakkeenyaaf mining albuuda baasna yoo ta'e immoo albuudni uumamaan jira uumamaa sana fudhannaa jechuudha. Warra akkasii kun albuuda baasuu maalidha? Primary industry. Fakkeenyaaf farming qonna yoo ta'e biqiloonni uumamaan jiru yookiis immoo facaasnes biqiloonni maalidha? Wanta uumamaati mitiire malee wanna ofii keenyaati kalaqnu miti. Wanta uumamaa kana kunuunsinee maal goone akka inni nu ta'utti baafanna malee wanta ofii keenyaati haaraa harka keenya walitti finnee kalaqne miti. Isaan kun maalidha? Primary. And the second is secondary industry. Primary industry. And the next one is secondary industry. The secondary industries involve manufacturing. Manufacturing yeroo jennu wantoota uumamaan baafanne sana irraa making something. For example, making car and steel. Nama konkolaataa yookiis immoo sibiilota oomishina yoo ta'e maal goonaa jalqabatti mining qabaachuu qabna jalqaba. Mining albuudni hin dhufne taanaani maaliin konkolaataa oomishuu dandeenya hin jiru.
sibiila irraa oomishuu qabu. Albuunni inni humni taanaan sibiilota feernoo jennee meeshaalee adda addaa meeshaalee sibiilaa kan hojjechuu dandeenyu hin jiru jechuudha. Manufacturing as example. Isaan sanadha. The third is tertiary industry. Tertiary industry jechuun providing service. Xiqqoosa sanarraa siinee oomishamuu gara sarviisii yookiis tajaajilaatti. For example, teaching and nursing. Barsiisaan oomishu biraan qabu jechuun oomishni inni oomishu sarviisii kennuudha yookiis tajaajila kennuudha, beekumsa kennuudha jechuudha. Fayyaa namoonni eeganii oomishanii waan biraan kennan oomishni ofiisaatii jira. Oomisha sana sarviisii yookiis tajaajila ittiin nuu kennu. Konkolaataa oofna yoo ta'e namoota iddoo tokkoo fuunee iddoo tokko hin geenye tajaajila kenninaaf. Isaan kun tertiary industry. Sadaffaa arfaffaa fi inni dhuma quaternary industries. These involve research and development industries like ITs, softwares that are the quaternary. So the first industrial revolution is, as I said, the first industrial revolution is, or industrial revolution 1 is, the industrial revolution is described transition to the new manufacturing process. First industrial revolution in manufacturing process kan jalqabedha jechuudha. It was the first point in 1760s. Jijjiiramni dhufaa deemu kun revolutioniin kun first industrial revolution yookiis immoo industrial revolution waan jedhee kan kaawwame kun bara 1760moota keessaa during the time where this revolution begins. Naannoo sana keessa naannoonni eegale sana keessa industrial revolution waan jennee kana jechuudha. The transition in the first industrial revolution included going from hand production method to machines, the increasing use of steam power, the development of machine tools, and rise of factories systems. So, as you know, this train is the big symbol of first industrial revolution, which used steam power. Steam yookiis immoo qaama humna annisaa hurkaa fayyadamee baabura iddoodhaa iddootti meeshaalee fi namoota geejjibsiisu. Isaan kun industrial revolution firstidha jechuudha. Kanaaf wantoonni qabachuu qabnu as keessatti industrial revolution first keessatti steam powerii, machine tools fi factory systemii wantoota murteessoodha jechuudha. And second industrial revolution, also known as technological revolution, begins somewhere in the 1980. Baroota 1870moota keessa kan eegale technological revolution yeroo tokko second industrial revolution iddoo jedhu kana technological revolution jedhee yoo isin turfe maal jechuudha? Second industrial revolution jechuudha. Advancements in second industrial revolution include development of methods for manufacturing interchangeable parts and widespread adaptation of pre-existing technologies such as telegraph and railroad networks. Industrial revolution second ini metodoota yookiis immoo tooftaalee ittiin caalmaatti wanta gochuu barbaanne sana akka guddisnuu fi industrial revolution second ini the method of manufacturing nu fide kana for widespread of adaptation. Warra duraa jalqabaman sana adaptation akka goonu existing technology system isaan oomishaman sanatti akkaataatti madaquu dandeenyudha. This adaptation allows the fast movement of people and ideas, enhancing communication. So the technology which we used as the telegraph and the railroad networks allows the fast movement of people and the ideas, enhance communication. This the second is the part of communication invention. So moreover, new technological systems were introduced. Not only adaptation of the existing technology, also it is take place in the technological systems such as electrical power and telephones. Bilbilii fi electrical power kan isaanii kalaqamani industrial revolution kan keessatti second industrial revolution keessattidha jechuudha. And the third industrial revolution is introduced the transition from mechanical and analog electronic technology to digital technologies
which is begin from the late 1950s. It is directly connected with the revolution of a computer. This means third industrial revolution ini wantoota inni qabatee dhufe keessa first industrial revolution ini makaanikaali wanta ta'e tokko warra akka paaworii adda addaa fayyadamuudhaaf oomisha adda addaa oomishuudhaaf humna makaanikaalii fayyadamu. Second yookiis technological revolution communication jenus immoo analoogii teknooloojiidha. Elektiroonikii jechuudha. Elektirikii isaa ta'u analoogii. Isaan kana lamaan isaanii gara kamitti ceesise industrial revolution ta'ee digital at the current most important revolutions. So baroota 1950 keessa seenaa kana computer evolution wajjin wal qabatanii sirriitti isiniif galuu danda'a 1950 keessa jechuudha. Kanaatiif gara kamitti ceesise digitals. Because of this, this industrial revolution tried to shift toward digitalization. Third industrial revolution was given the nickname of digital revolution. Maqaa digital revolution. Inni lammaffaan maal isiniin jedhe? Technological revolution. Sadaffaan immoo maalidha? Maqaa digital revolution. Where it is transformed mechanical and analog electronic technology to digital electronics. The core factor for this revolution is the mass production and widespread of digital logics, circuits, and it is delivered technology such as computer, as I said earlier, hand phone, and internet. So, third industrial revolution idaafi wantoota kalaqoota murteessoo ta'anii babal'insa digital logicii circuitii digital logic ta'e tokko babal'achuu fi teknooloojiiwwan akka kompiitaraa bilbila harkaa fi intarneetii kun akka nuni third industrial revolution hubannu taasisaa jira. This technological innovation have arguably transformed traditional production and business technology, enabling people to communicate with another without the need of being physical. As we know today, we don't need to communicate with physically the person in anywhere. Simply we can communicate by telephone, internet, and then very vast innovations of current third industrial revolution. So these examples are the example or result of third industrial or industrial revolution of the third three. So when we say this, until this, do you think what is the next or the fourth industrial revolution? Yeroo ammaa kana wanti nuti ilaalle kuni hanga ammaa kanatti kompiitara wal qabatee wanta jiru elektirikii kaasanii wantoota kaasanii baay'ee kaasaniiru. Wanti hin hafa jettanii yaaddan sammuu keessan keessa siin dhufee jennaan you are actually genius. So we will see the industrial revolution force or for the industrial revolution. Now the advancement in various technology such as robotics, Internet of Things or IoT, additive manufacturing, and autonomous vehicles. Yeroo ammaa kana meeshaawwan akka roobotii, Internet of Things wantoota wal qaqqabsiisu, additive manufacturing meeshaalee manufacturing, 3D printing jechuudha karaa ittiin salphaatti print goonu. Autonomous vehicle konkolaattonni dhuunfaan ofii isaaniitti socho'an shufeera malee konkolaachisaa malee konkolaattota socho'an. Isaan kun guddachaa jiru yeroo ammaa kana. Dhimma kompiitaraa fi elektirikii sanaan caalmaatti ol baanee jiru. So jechi industrial revolution arfaffaa jedhu kun yookiin immoo fourth industrial revolution kun kan inni itti coin ta'e nama Klaus Schwab jedhamu founderii fi itti gaafatamaa World Economic Forum kan ta'e bara 2016 keessa teknooloojiin nuni amma industrial revolution hanga sadii jenne suni caalameera konseptiin haaraan dhufeera maalidha akka internet of things robotii artificial intelligence kuni waan haaraa ta'uu qaba ofis immoo jecha haaraatiin ibsuu qabna malee it is above of the third industrial revolution. So the term is called fourth industrial revolution is coined to these technologies like
robot and Internet of Things, adaptive manufacturing and autonomous. So the technology mentioned above, like this robotics, fi warra gara olii kanatti haasa'amanii maal jedhamu cyber physical system. Jecha cyber jedhu kana addunyaa dijitaalaa ta'e tokko cyber physical system jedha. Dura cyber jechuun wanta physical hin taane tokkodha. Isa sana gara physicalitti finnee gaafa ol guddisaa deemnu fourth industrial revolution jennaan jechuudha. The cyber physical system is mechanism that controlled or monitored by computer-based algorithm tightly integrated with internet and its user. Userii internetii fi fiizikaalota sana akkaataa itti computerized ta'e sanaanii monitor gochuu yookiis immoo control kan goonu kuni cyber physical, cyber to physical system. Example, computer numerical control machine and artificial intelligences. Artificial intelligences, one of the main elements that give life to the autonomic vehicle and autonomic robots. Artificial intelligence is enough. The example of the fourth industrial revolution here, like the Internet of Things, wantoota wal qaqqabsiisuudha jechuudha. Hanga ammaa kan ilaalle kuni industrial revolution warri jenne kaasnee ilaalle kuni evolution of technology jalattidha jechuudha. The next content of our chapter 1 is role of data for emerging technology. Data ni emerging technology keessatti gahee akkamii qaba? Data is regarded as new oil and strategic assets. Since we are living in the age of big data, addunyaa big data and drives or even determines the future of science, technology, the economy, and possibly everything in our world today and tomorrow. Data ni gaazii haaraa yookiis immoo boba'aa haaraa fi qabeenya strategic ta'edha. Sababiin isaa nuti yeroo ammaa kana addunyaa big data keessa jiraachaa jirra. Kana qofa osoo hin ta'in daataan fuucharii teknooloojii yookiis immoo teknooloojii fuulduraa saayinsii fi diinagdee gara fuulduraa even everything wanta barbaadne jijjiiruu kan danda'u yeroo ammaa kana big asset and new oil is data to determine the today and tomorrow. So data have not only triggered tremendous hype and boost, but more importantly present enormous challenges that bring incredible innovation and economic opportunities. Data ni akka nuni haasawu baay'ee yookiis immoo wantoota wal xaxaa wayii akka garsanatti deemnu qofa otoo hin ta'in wanti inni gochaa jiru buus and hype wanta wal boca wayii otoo hin ta'in more importantly challengeewwan ammaa kana innovationii gurguddaa fi diinagdee gurguddaadhaaf carraa kan fidu this is the role of data. So we should give attention to the role of data in emerging technology. This reshaping and the paradigm shifting are driven not just by the data itself, but all other aspects that could be created, transformed, and adjusted by understanding, exploring, and utilizing the data. Data ni yeroo ammaa kana addunyaa keenya reshape yookiis immoo paradigm shift ilaalcha jijjiiraa jira. Kuni data sana qofaani oofamee otoo hin ta'in akkaataa nuti itti data sana create goonu, uummannu, transform itti goonu, adjust goonu, understand itti goonuu fi exploring yookiis immoo utilize illee kan goonu addunyaa keenya kana paradigm shift gochaa fi jira jechuudha. Kanaaf the role of data is the big, even if as this time the role of data is incredible. So the preceding trend and this potential have triggered a new debate about the data intensive scientific recovery as emerging technology, the so-called fourth industrial revolution. There is no doubt, nevertheless, that potential data science and analytics to enable data-driven theory, economy, and the professional development is increasingly being recognized. So, yaanni kun wanti jechuu barbaade preceding trend yookiis immoo wantoota imala itti fufiinsaa fi
potential trigger new debate gaaffii yookiis immoo mormii haaraa kan kaasaa jiru dhimma data intensive scientific recovery keessatti falmii tokko kan hin qabnedha jechuudha gahee isaarraa kaase. There is no doubt nevertheless that the potential of data science and data analytics to enable data driven theory, economy and the potential development is increasingly being recognized. Wanta yeroo ammaa kana caalmatti recognized ta'aa jirudha jechuudha. Kanaatiif role of data is have no doubt. This involves not only core discipline such as computing, informatics and statistics, but also it is broad-based field in business, social science and health, even health and medical science. Yeroo ammaa kana tarii IT yookiis data role of data yeroo jennu wanta computer science yookiis information science yookiis immoo statistics qofa keessatti waan fayyadu wayii nutti fakkaachuu danda'a. Miti garuu daataani yookiis gaheen data it is broad based field dha. Business keessatti baay'ee nu tajaajila. Social science even departmentii kamirrattuu disciplinii kam keessatti iyyuu dataan dhimma baay'ee murteessaadha. Fayyaa keessatti. Kanaaf wanti nuni recognize gochuu qabnu isa kanadha jechuudha. So the role of data is simply this. The next one is enabling devices. Concept in ittaanu enabling devices and networks or programmable devices. Kana jechuun in the world of digital electronic system there are four basic kinds of devices. In digital device electronic system waa'ee digitaalii gaafa kaasnu deviceota iddoo afur murteessatti qonnee ilaaluu dandeenya. Isaanis tokko memory, microprocessor, logic and networks. Memory ni device that store random information such as content of spreadsheet or database. Memory kan jennu information tokko randomly store kan nu gochuu danda'u memory jennaan. Microprocessor is executive software instruction to perform wide variety of tasks such as running a word process program or video game. Processor kan jennu like CPU, the processor software instruction jechuudha. Processor software instruction sana execute kan nuuf godhu processor jechuudha. And then the logic device is provide specific function including device-to-device interfacing, data communication, signal processing, data display, time and control operation, and almost every other function a system must perform. Logic device kan jennu kuni functionii specific ta'e tokko raawwachuudhaaf akkaataatti device tokko logically kan arrange ta'e suni logic device jennaani jechuudha. Like data communication. So what we should take at this point is specific function actually provide specific function. So the third one is logic device. The fourth device is network. It is the collection of computers, servers, mainframe, network and many peripheral and other connected to one another is allowed sharing data. Data akkaataa nuti share walii goonuu fi deviceonni gaafa wal qabatanii jiran immoo maal jennaani network jennaani jechuudha. Example of network is internet, which is connect millions of people over the world. So there are programmable device usually the programmable device usually refers to chips that incorporate field programmable logic device or FPLDs, complex programming logic device, CPLD and programming logic device. Warri jennu kuni refers yookiis immoo wantoota programmable device kana incorporate ta'anii bakka bu'uu danda'anidha jechuudha. Isaan kun fiildii waan dhimma baay'ee murteessaadha. Konseptii isaanii akkasitti qabadhaa keessa seennee ilaallu. There are also devices that are analog equivalent to of this code field programmable analog arrays. So this more details simply want isin qabachuu qabdanii kinds of programmable device warri ta'anii memory store gochuudhaaf kan nu tajaajilu microprocessor
software instruction yookiis immoo programmii execute gochuuf kan nu tajaajilu logic device specific function tokko provide kan nuuf godhu networkii walitti qabamiinsa deviceota yookiis immoo electronic device yookiis digital device warri ta'anii networkii jennaan jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee black spaces haa ta'u definitionii kennuudhaaf dhimmoonni kun qormaata irratti hedduminaan dhufti. Kanaaf arfan isaanii qabatanii definition isaanii qabachuun dhimma baay'ee murteessaadha jechuudha. So enabling device jalatti why is computer refers to as programmable device yookiis enable device kan jennu computerri as one party dha. Kanaaf computerri set of instruction fudhatee isa follow godhee wanti tokko execute waan godhuuf yookiis immoo taasii wayii wanta raawwatuuf we can say computer is programmable device. Many electronic devices are computers that perform only one operation but they are still following instructions that reside permanently in the unit. So taasii tokko yoo taatu waan barbaade yoo raawwate computera jennee instruction fudhatee operate godha yoo ta'e programmable device jennaan jechuudha. So computer is programmable device. So list of some programmable devices are acronyms spirit isaan kana guutummaadhumatti yaadatti qabadhaa. Device jedha guutummaan isaanii akka example itti kaasee warra kaasee jirudha jechuudha. Other concept we should now in the enabling device and the network is enabling device ilaalleerra network dha inni biraan immoo network keessatti yookiis immoo service enabling device ni network related equipment kan jennu wanta muraasa nu kaasee jira kitaabni keessanii traditional channel service unit and data service unit akkaataa itti chaanaalii service tokko traditional channel service unit fi data service unit isaan kun device dha modemii routerii kun networkii keessatti meeshaalee yookiis immoo deviceota yookiis equipmentii baay'ee murteessoo ta'anidha. Switching, conference equipmentii, network appliance or network CD, hosting equipment and server isaan kun meeshaalee enabling device keessa network related equipmentidha jechuudha. Dhimma networkii keessatti wantoonni murteessoo ta'anii meeshaalee murteessoo ta'anii wantoonni isin qabachuu qabdan traditional channel service unit or CSU, data service unit DSU fi akkuma kana modemii meeshaadha warri hundi isaanii routerii networkii keessatti baay'ee kan nu tajaajilu routeriin switchiin isaan kun meeshaalee enabling device dha jechuudha. So until now we have seen evolution of technology, role of data in emerging technology, enabling device and the network. The next content of our today video is human to machine interaction. Namni machine wajjiniin akkamittiin interact godha kan jedhu irratti fi wantoota murteessoo ta'an achi as keessatti ilaallaa jechuudha. Human to machine interaction refers to communication and interaction between human and machine via interface. Wantoonni hubachuu qabnu as keessatti human to machine interaction ni communication fi wal qabatiinsa yookiis walitti daddabarsiinsa gidduu eenyuuf eenyu namaa fi maashina karaa kamiin interface. Interface jechuun wanta quunnamtiidha. For example, fuulli keenya kun interface environmentiiti. Environmentii kan ittiin quunnamnu ija fayyadamnee maal jennee kun interfaceedha. Kompiitararraas maashinarraas wantoota adda addaa fayyadamnee for example kompiitararraati monitorii isaa fayyadamnee fuula isaa kan ilaallu screen isaa mouse isaa qabannee kan interaction yookiis immoo bakka salphaadhumatti walitti hidhamees akkaataa itti nuti wal quunnamnu jechuudha. Akkamitti akka wal quunnamnu. So this process is very important. Nowadays natural user interface such as gesture guyyaa ammaa kan yeroo ammaa kana natural user interface kan akka gesture ija keenyaan ilaalle sagalee keenya fayyadamne intuition behavior miira keenya even
gara hundaatti yaada keenya fayyadamne akka itti deemnu kan nu tajaajilu jechuudha. So, what is interaction in human to computer interaction? Maashinii keessaa tokko kompiitaradha. Computerri human to computer interaction is the study of how people interact with computer and to what extent computer are or are not developed for successful interaction with human being. Nama wajjiniin caalmaatti communicate gochuudhaaf maal qabachuu qaba, content maal qabachuu qaba, maal qabachuu hin qabne caalmaatti successful ta'uudhaaf human being wajjin jechuudha. As it is name imply maqaa isaarraa akka hubachuu dandeenya. Human to computer interaction consists three parts. Human to computer interaction jecha isaarraa gaafa ilaallu human or user and the computer itself. Human to computer. The computer itself and what? The way of the work. Kana jechuun interaction maaladha. So the way they work together. Kana jechuudha. Kanaaf human to machine interaction akka shawwadamne yeroo baay'ee qaamota sana sadan barreessanii jechuu danda'a. User, computer and interaction or the way they work. One point is this. How do user interact with computer? Computer wajjiniin useriin akkamittiin interact ta'uu qaba. The user interact directly with hardware for human input and output such as display. Example 0 graphical user interface. Bilbila keenya fuula isaarraati interact gaafa wajjin goonu nuni wajjin communicate gochuun taanaan bilbilli ofiisaatii waan tokko gochuu akka hin dandeenye beektu. Computerri waan tokko gochuu akka hin dandeenye beektu. Kanaafiyyuu how it is interact with in the more efficient ways, it is the mostly assignment or the work of human to machine interact discipline. So the user interact with computer over software interface using the given input and output. Output computer kennu fi input nuti kenninu wajjiniin akkaataa waan nuti kenninu tokko akka fudhannu tokko inni moo process godhe as nu deebisu sana karaa kanaanii namni yookiis uummanni yookiis useriin interact godha jechuudha. So maaliif barbaachise? How is important? Hammam barbaachisaadha human to machine interface. Akkuma barbaanne yoo connect goone fakkeenyaaf keyboardiin kompiitaraa akkaataatti tartiibni qubeen ittiin irra jiru habaa caadaa jedhee maaliif hin keewwamne? Bifa biraa maaliif qabaachuu barbaachise? Kanaafiifi how it's important hammam barbaachisaadha. The goal of human to computer interface improve the interaction between user and the computer by making the computer more user friendly and receptive to the user needs. Irra caalmaatti userii wajjin friendly ta'anii yookiis walitti siqiinsa akka qabaatuuf akkaataatti caalmaatti addaatti ta'anii fi salphaatti waan barbaadu tokko irraa fudhachuu akka danda'uuf inni kun improve gochuudhaaf maalirratti hojjechuu qabna? Human to computer interaction. So the main advantage of human to computer interaction are simplicity. Akkuma isiniin jedhe ulfaataa fakkaachuu danda'a gaafa akkasittiin walxaxaa fakkaatee taa'u kana garuu qorannoo bal'aadhaan gaggeeffame isa habaa caadaadhaan kaawwamu sanarra QWER jedhee tartiiba adda addaa keewwame bifa haaraatiin keewwamuun isaa maaliif it is more user friendly gaafa fayyadamu keessa seennee fayyadamu jalqabu hubachuu dandeenya waan caalmaatti walxaxee wayii fakkaachuu danda'a garuu amma kanaatiif main advantage isaa simplicity. The next advantage of human to machine interface is easy of deploy and operation. Akka salphaa ta'een fi operate akka nuti goonuuf jechuudha. For example, harkaan barreessuu caalaa sagaleen itti dubbachuun salphaadha. Sagaleen itti dubbachuu caalaa immoo qaamaan itti agarsiisuu gesturiin more salphaa ta'uu danda'a. Wanna tokko eeyyan jechuu caalaa qaama keenyaan agarsiisuun baay'ee nuuf salphataa jechuudha. And then cost saving for smaller setups. Smaller setup cost saving akka inni ta'ullee qorannoo human to computer interface fi reduce the solution design time and the interaction complexity. Wantoota adda addaa commonly
waantee tokko gaafa design goonu solutionii salphaa ta'e tokko akkaataa nuti dubbachuu dandeenyuuni kaawwamee waan jiruufi uumantuu computer interface'n yeroo keenyaa fi integreeshinii complexity keenya nuuf salphisaa jechuudha. Kanaaf barbaachisaa fi murteessaadha jechuudha. So main important is the discipline or main discipline or department that contributes to Ubuntu computer interaction or HCI. The first one is cognitive psychology. Akkuma isin jedhe akkaataa kana yoo ta'e nama wajjiniin akkamittiin akka inni amala namaa qoratame akka ta'uu qabu bifa akkamiitiin akka namatti dhiyaatu qabu akka inni cognitive psychology jechuun psychologist dhimma sammuutiin wal qabatan limitation isaa information processing performance prediction cooperative working capability isa kana waa'ee namaatiin wal fidanii warra hojjetan kun maalidha dhimma namaarra kan hojjetanii yookiis immoo dhimma humanity irratti caalmaatti kan hojjetan psychologistoota. Isaan kun waa'ee namaa gaafa dhiyeessan paartii kanarra dhaabbanne humantuu akkamittiin maashina wajjiniin yoo interact ta'edha gaarii ta'a kan jedhu caalmaatti bayeessa ta'a kan jedhu kan hojjennu paartii gahee kan qabu cognitive psychology dha jechuudha. The other is computer science. Dhimma kompiitaraatiin wal qabatee immoo giraafiksii, teekinooloojii, piroototaayipii tuulii, yuuzer interfees, manaajimentii siisteemii adda addaa isaan kana kan qabatan immoo kompiitar saayinsiidha jechuudha. The other is linguistic dhimma afaanii, injiinaringii diizaayinii, specific gaafa goonu, artificial intelligence, human factory isaan kun dipaartimentoota yookiis immoo paartiiwwan humantuu kompiitar interakshinii keessatti disipiliinota qooda fudhatanidha jechuudha. The next one is future trends in emerging technologies. So emerging technology trends in 2090s as example depending on that curriculum like 5G. Yeroo ammaa kana 5G ni hedduminaanii iddoo tokkotti lafa qabatee jira. Future trend jedhee bara 2019 keessa warroota argamuu danda'an jedhee trend godhee jira. Kitaabni kun isaan dura waan ba'ee jiruuf jechuudha. Like artificial intelligence guutummaatti yeroo ammaa kana wanta raawwachaa jiru dhalleedha. Autonomous devices kitaaba isaarra dhaabbannee waan ta'eef malee baasii kun outdate ta'ee jira. Wanti kun update goonee wanta biraa gabaabaatti isinii kaasuu dandeenya. Blockchains, augmented reality, digital twins, enhanced edges computing, immersive experiences in smart space warri jedhaman kuni wantoota muraasa gara fuulduraatti kalaqamu jedhee yeroo sana raagedha. Yeroo ammaa kana guutummaatti illee warra argamanii jiranidha. Kitaabni keenya kana waan kaasee jiruu fi waan muraasa isaan kun kaasna. So in general kana fakkaata waan muraasa walii qabatti chapter 1 keessatti yaadachuu qabnu harmoota technology maali, evolution maali, evolution of technology hubachuudhaa fi industrial revolution eessaa jalqabee biyyoota gara kamitti deeme. In additional second industrial revolution jedhamee kan qabamu American industrial revolution akka yaadaatti qabachuutu nurra jiraata. Industrial revolution step isaanii yookiis immoo gradual change isaanii first industrial revolution, second, third and fourth until that like invention HKT kalaqaman warra akka communication keessatti tajaajilan transportation fi industry tokko warroota kana caalmaatti qabachuuti qabna. Role of data in emerging technology daataan tajaajila akkamii akka inni qabu recognize gochuutu sinirra jiraata. Itti fufee enable devices deviceota programmable ta'uu danda'anii isaanis memory, microprocessory, logic device fi networkii wantoota murteessoo ta'an qabachuutu nurra jiraata. Gara itti aansine humantuu machine interaction paartii biraadha. Itti dabaluudhaan gara xumuraa irratti maal ilaalla? Future trends of emerging technology ilaallee jirra. Isaan kana caalmaatti qabannee jennaan salphaatti waan kana hubachuu dandeenya. Thank you very much. Baay'een isin jaalladha.
subscribe, share akka gootan commentii illee akkanaaf kennitan baay'een isin biraa hawwa. Thank you. Bye. Chapterii taanu dafee akkan isiniif hojjedhuu fi dafee akka isin bira ga'uu fi hamilee waliif haa taanu yeroo gaarii. Bye.